Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti akka haaraatti mudateen mannoottan daldalaatii fi bakkaawwan hojii mootummaa magaalaa Gondar keessatti argaman guyyaa har'aa cufamanii ooluun isaanii beekameera. Akka jiraattonni magaalaa Gondar sagalee Ameerikaatti himanitti sanbata darbe galgala magaalicha keessatti lola cimaatu taasifamaa ture. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii sagalee Ameerikaatti akka himanitti magaalaa Gondarii bakka Maaraakii Lidataa ganda 18 jedhamee beekamu keessatti lola taasifamaa tureen namoottan uffata dambii loltootaa uffatanii fi kanneen uffata siviilotaa uffatan rasaasaan rukutamanii karaa irratti kufanii mul'achaa turan. Lola kana ilaalchisuudhaan weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa Itoophiyaa ibsa baaseen waraanni mootummaa tarkaanfii fudhachuudhaan hidhattoota faannoo magaalaa Gondar keessaa baasuu isaatii fi kanneen humna diinaa jedhee waame 50 ta'anii ajjeesuu isaa beeksisee jira. Weertuun ajaja labsii yeroo atattamaa ibsa kaleessa kenneen akka jedhetti hidhattoonni faannoo buufata poolisii magaalaa Gondar keessatti argamu tokko qabachuudhaaf yaalii taasisuu isaanii eeree tarkaanfii loltoonni mootummaa fudhataniin buufanni poolisii sun deebi'ee to'annoo mootummaa jala oolee jira. Karaa biraatiin godina Gojjam lixaa keessatti magaalaa Baahir Daar irraa kiiloomeetirii 42 fagaattee argamtuu fi Adeet jedhamtee beekamtu keessatti guyyaa har'aa mormiin ittuu manaa hin bahin oolu taasifamuun isaas beekamee jira. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabateen walga'iin hooggantoota biyyoottan Afrikaa kan waggaa inni waltajjii xaanaa jedhamee beekamuu fi onkoloolessa dhufu magaalaa Baahir Daar keessatti taasifamuudhaaf karoorfamee ture. Gara ebila bara 2020 kan argamu aanaa Iroob keessa namoottan jiraatan sagantaa warreen balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa walitti qabuutii fi qophaa'e irratti ibsa kennaniin akka beeksisanitti hongeen naannoo isaanii mudate hanqina nyaataa waan uumeef rakkoon hamaan mul'achaa jira. Rakkina hongee kanaan alattis waraanni Eertiraa naannoo sana keessatti ammayyuu argamaa jiraachuun isaa rakkoo mataa isaa danda'e uumuusaa jiraattonni aanichaa walga'ii gargaarsa walitti qabuu kanarratti ibsuun isaanii beekameera. Itti aanaa bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetenaa Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay dhimma loltoota Eertiraa irratti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaatii wajjin mari'achaa akka jiru ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira. Tarkaanfiiwwan gamtokkee bulchiinsa qabeenya bishaanii daangaa qaxxaamuran irratti raawwatu biyyi isaanii akka hin fudhanne ministeerri dhimma alaa Masrii ibsanii jiran. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Masrii Saamii Shukrii sanbata leengaddaa haasaa walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasisaniin waa'ee hidha bishaanii isa Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu kaasanii dubbachuun isaanii gabaasameera. Itoophiyaan murtoo gartokkeetiin hidhicha bishaaniin guutuu itti fufuu ishee kan ibsan Saamii Shukrii qajeeltowwan seera addunyaa kanneen bara 2015 ba'anii fi labsii pirezidaantii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii isa bara 2021 kan cabseedha jechuun isaanii beekameera. Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa waggaa waggaadhaan bishaaniin guutuu itti fuftee yommuu jirtu kanatti hidhicha ilaalchisee muddamni Masir, Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jirus itti fufee jiraachuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii haasaa isaanii irratti dhiyeenya kana Liibiyaa keessatti hidhi bishaanii cabee lubbuu namootaan 10,000 lakkaa'amanii isa galaafate waa'ee hidha bishaanii kan kaasan yommuu ta'u Liibiyaa keessatti filannoon paarlamaatii fi pirezidaantummaa akka taasifame mootummaan fudhatama qabu hundeeffamu waamicha dhiyeessaniiru. Walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irrattis akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu kan gaafatanii dippiloomatii gameesni Masir karoora misooma waara'aa addunyaa kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii leellisaa jiru irratti yaada kennaniin waa'ee liqii biyyoottan addunyaa hedduun baatanii jiranuu irratti akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasameera. Oduu amma nu dhaqqabeen immoo mariin laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan geggeeffame milkaa'ina mariin boodana geggeeffame waliigalteerra utuu hin gahin hafee jira. Kafalmisiisaa ta'e hidha laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan Itoophiyaa, Sudaaniif Masrii gidduutti mariin guyyoota lamaaf Finfinnee keessatti geggeessamaa ture dilbata galgala xumurame. Jaarsa araaraa ijoo kataan obbo Silashii Baqqalee biyyoottan kun dhimmoota hedduu irratti yaada ijaaraa wal jijjiiranii kan jiran yoo ta'u biyyi isaanii marii kana itti fufsiisuudhaaf cicha kan qabdu ta'uu eeraniiru. Ministeerri dhimma alaa bishaanii kan Masrii Itoophiyaan waliigaltee isa kamiinuu ni mormitii jechuudhaan mariin sun hin milkaa'in hafuusaaf Itoophiyaa qeeqan. Waliigalteen sun wabii bishaanii Masriif dantaa biyyoolessaa ishee eeguuf barbaachisaadha jedhanii Itoophiyaan hidhi laga Abbayyaa misooma isheef ni barbaachisa jetti. Masriin garuu qooda isheen laga kanarraa qabdu murteessaa yaaddoo jedhu qabaachuu isheef uummata miliyoona 100 ta'uuf akkaan barbaachisaadha jettee jirti. Gara oduutti aanutti naaceen immoo biyyi Faransaay ambaasaaddaraaf loltoota ishee biyya Niijeer keessa jiran baasuudhaaf murteessuu ishee pirezidaantiin biyyattii beeksisanii jiru. Pirezidaantiin Firaansi Imaanu'eel Maakroon dilbata kaleessaa ibsa televezyiinii biyya isaaniitiin kennaniin Niijeratti ambaasaaddara biyya isaanii kan ta'anii Siilvaan Iiteetii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii Niijer keessa jiranu saatiiwwan gabaaboo keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsanii loltoonni biyya isaanii Niijer keessa qubatanii jiran immoo suuta suutaanii akka bahan beeksisaniiru. Imaanu'eel Maakroon Niijer keessatti erga fonqolchi aangoo raawwatee loltoonni mootummaa qabatanii ji'a lamaan booda ibsa kennan kana keessatti waliigalteen waraanaa Firaansii fi Niijer gidduu tures kana booddee akka ittiin fufne ibsanii jiru. Jalqaba ji'a kana Imaanu'eel Maakroon ibsa kennaniin ambaasaaddarrii fi hojjettoonni embaasii biyya isaanii loltoota Niijeriin sochiin isaanii uggurame nyaata loltoota biyya isaanii nyaachaa akka turan dubbachuun isaanii ni beekama.
Firaansi dhimma lola garee jihaadistoota kutaa saahil keessa socho'aa jiran wajjiniin wal qabate loltoota ishee 1,500 ta'anii akka Niijer keessa tursiiftu ibsitee jirti. Ibsa pireezidaantii Firaansii kana hordofuudhaan mootummaan loltootaa Niijer dilbata kaleessaa ibsa battalumaan kenneeni. Guyyichi guyyaa walabummaa Niijerii fi guyyaa seena qabeessa ta'edha jechuudha. Dhibbootaan lakkaa'aman Yemen wal dhabdee miidhamte keessatti mindaa fooyya'aa argachuuf hojjechuu hin dandeenye akkasumas gara biyya isaaniitti haalatti deebi'an dhabanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa kuma kurnaan lakkaa'aman waggaa waggaan gara biyyootii Arabaa deemuun carraa hojii fooyya'aa barbaadu. Yeroo baay'ee imala balaa geessisu keessa seenanii hanga xumura imala isaaniitti namoota seeraan ala nama deddeebisan harkatti galanii danqamu. Jalqaba umrii ishee waggaa 18tti gara Saawudii ka deemte Roomaan achitti hojii bu'aa argamsiisu argachuu danda'us haalli itti hojjetaa turre akka malee rakkisaadha jechuun dubbatti. ሁለቱን ነው የምንሰራ። አንዷ ሄደች እንዲህ ናት እሷ ስትሄድ ስራ በጣም በዛብኝ። በቃ እረፍት አጣሁ፣ ምግብ አልበላም። ለመታኔ hojjetaa turre. Achis isheen ana waliin hojjetaa turte hin deemte. Yeroo isheen deemtu hojiin baay'ee natti ulfaate. Boqonnaan tokko hin jiru. Kanaaf yeroo dhabee nyaata nyaachuus hin dandeenye. Uffata koo miiccuu, miilla koollee dhiquu hin dandeenye. Sana booda mana sana keessaa miliqeen bade. Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM kan godaantota Yemen irraa fedhii isaaniin gara biyya dhaloota isaaniitti deebi'uu barbaadan gaggeessu. Dhiyeenya kana godaantonni dhalattoota bulchiisa naannoo Tigraay fi Amaaraa irraa ta'an sababaa nageenya dhabuu naannolee lamaan keessatti mul'ateen kan ka'e gara biyya isaaniitti deebisuu dhaabee jira. IOM godaantonni gara Itoophiyaatti akka hin deebine dhorkuu hin danda'u, garuu yeroo ammaa gara naannoo Tigraay fi Amaaraatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jiru. Godaantonni Itoophiyaa murtee kana mormuun torban darbe Yemen magaalaa Adan keessa ka jiru waajjira IOM fuula duratti kan hiriiran yoo ta'u, achumattis lolli ka'ee lubbuun namoota lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne darbuun gabaafameera. Durataa garee mirga Amaaraaf falmuu fi waldaa Amaaraa Ameerikaa keessaa ka ta'an obbo Teediroos Tirfee murteen kun gam tokkoon kan mootummaa Itoophiyaa ta'uu fi imaammata loogii ka qabu godaantota dhalata saba Amaaraaf Tigraay qaban adda baasedha jedhu. These Ethiopians can be repatriated back to their country. Lammiileen Itoophiyaa kun gara biyya isaaniitti deebi'anii tajaajila mana jireenyaa fi tajaajila biroo Finfinnee fi kutaalee biyyattii biroo keessatti isaan barbaachisu qabaachuu danda'u. Amaara waan ta'aniif qofa deebi'uu hin qaban kan jedhu dirqiin gara naannoo Amaaraa deemuu hin qaban. Amaarri immoo guutummaa Itoophiyaa keessa jiraata. Waraanni waggootii lamaaf bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture baatii sadaasa bara darbee humnootii Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti waliigaltee nagaa erga mallatteeffamee booda xumuramee jira. Bara kanas bulchiisa naannoo heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarra jiruu fi milishaan naannoo Faannoo jedhamu keessa maadheffachuunsaa beekame kan Amaaraa keessatti wal dhabdeen biraa eegalameera. Jalqaba baatii hagayya keessa mootummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo hatattamaa labsuun lola ifatti gaggeeffame hordofee ture. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an Masaay Mulugeetaa akka jedhanitti godaantonni imala nageenya hin qabne akka hin fudhanne gochuuf furmaanni gama diinagdee jiraachuu qabaa jedhu. ሌሎች ምክንያቶችን እንጥቀስ እንጂ አብዛኛው ጉዳይ ግን የኢኮኖሚ ጥያቄ የስራ ዕድሉ ቢፈጠር ኢኮኖሚው ቢሰፋ Sababoonni biroo namoonni itti biyyaa bahan jiraatanis irra caalaan isaa dhimma diinagdee irraa kan dhufudha. Osoo carraan hojii jiraate, diinagdeen guddaan nama hundaa keessummeessuu danda'u jiraate, godaansi ammallee itti fufuu mala. Garuu karaa ogummaa fi nageenya qabuun hojjetamuu danda'a. Dhimma godaantota Itoophiyaa gara biyyaatti akka hin deebine dhorkaman jedhamee fi haala uumame jedhame ilaalchisee deebii akka kennuuf raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa kan gaafatame waajjirri IOM kan magaalaa Adan keessa jiru deebii barreeffamaan kenneen hooggansa keenya waliin erga mari'annee booda yeroo kanatti gaaffiif deebii nuu dhiyaatu akkan simanne murteessinee jirra. Garuu namoota fedhii isaaniin gara biyyarraa dheessanitti deebisuuf balaliin xayyaaraa taasifamu gaggeeffamaa kan turee fi itti fufee akka jiru godaantota saaxilamoo ta'an haala dhugumaan hamaa ta'e kan Yemen keessatti qabamanii jiran gargaaruuf kutannoo qabnaa jechuudhaan IOM deebii gama imeeliin ergeen beeksisee jira. Gabaasi dhiyeenya kana garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiin bahee akka jedhutti waardiyyoonni yookaan eegdonni daangaa Saawudii godaantotaa fi koolugaltoota Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen daangaa Yemeniif Saawudii qaxxaamuruu yaalan baatii bitooteessa bara darbee jechuun 2022 fi waxabajjii bara keessa jirru 2023 gidduutti ajjeesaniiru. Gareen mirgaaf falmu kun akka jedhutti jarreen kana ajjeesuun kun yakka dhala namaa irratti raawwatame ta'uu danda'a jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaa raawwatame jedhame kanarratti qorannoo akka gaggeessu beeksisee nageenya waan hin jirreef, daandiin bareedas waan hin jirreef, kominikeeshiniis waan hin jirreef daawwachaa jedhama jechuudhaaf wanta dhugaa akkasitti dubbannu miti. Wanta baay'eetu nuuf keessattuu karaa nageenyaati sirriitti hojjechuun nurra jira. Hawwan isheetu hojii gaggeessituu dhaabbata daawwannaa wanciiti. Qabeenyi turizimii irraa qabnu kun qabeenya guddaadha. Kan immoo mootummaanis amma yeroo kana xiyyeeffannaatti kennee waan irratti hojjechaa jirudha. Wanti hojjetamaa jiru kun immoo gadi ba'ee gurguramuudhaaf nageenyi waaraa'uun waan murteessaa waan ta'eef mootummaan nageenya biyyattii waaressuu irratti sirriitti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Turizimiin dhimma daldala waa fidanii gurguruu otoo hin ta'in otoo waayyuun fidin namni dhufu sun doolaara haalatti biyyattiidhaaf kennee deemudha waan ta'eef
seektara guddaa qabeenya uummata kana kuni qaburree bu'aatti buusuu dandeenyu waan ta'eef dhimma nageenya irratti sirriitti hojjetamuu qabu jedhee yaada. Dargaggoo Admaasuu Gabayyoo abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata Daawwii Admaasuuti. በእርግጥ ጸጥታ ሁኔታ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግር አለ። አከስ ጀዳ አድማሱን ዱጋዳ ገመ ነገኛን በከ ቶኮ ቶኮ ረኮን ጅራ አኒ ገሩ ገመ ኮቲ ፊ ዳበት ኪያቲን ሀለ ጅሩ ኢላልቺሱን ጋፈ ዳወቶን ጋፊ ዲየሰን ወሊገልቴዳን ገረናኑ ላይ ረኮ ቀቡ ጀዳመኒ ከና ኬሳ ቱሬ ጀዳ naannoo Oromiyaatti rakkoo nageenyaati jedhamee kan hiiramu wallabbii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaati. Mareen nageenyaa waan kana fura jedhame Taanzaaniyaatti marsa duraan kan taa'ame ture yoo ta'u, ergasii garuu itti fufiinsa wanti dhaga'ame gama lameeninuu hin jiru. Rakkoon nagaa naannoo Oromiyaa qofaa miti. Sadarkaa biyyaatti kan ture lola humnoota Tigraay waliinis rakkoo mudatee ture Itoophiyaatti daawwattoota hedduu kan keessummeessu naannoo Affaar irratti dhiibbaa geessisu obbo Abduu Ahmed Angawii Biiroo Aadaa fi Turizimii naannochaa BOF himanii jiran. Obbo Ahmed kanaan dura sababa dhibee koronaa fi nageenya waggaatti lakkoofsi daawwattoota biyya alaa kan naannoo Affaar daawwatanii 15,000 gara 100 gaditti gad bu'u. Amma garuu waliigaltee Pretoria booda haalli jiru fooyya'aa dhufeeraa jedhanii jiran. አሁን ግን ከ2016 ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ አንጻራዊ ሰላም ስላለው አካባቢው ላይ ኤምባሲዎችም ትራቨል ዋርኒንግ በከፊል አንስቶልናል። akkas jedhu Obbo Ahmed amma erga waliigaltee Pretooriyaatiis haalli jiru fooyya'aadha. Embaasiiwwan hedduunis akeekkachiisa nurra kaa'anii turan nuuf kaasaa jiru. Warri hafanis nuuf jijjiiru yaada jedhu qabna. Bara 2015 darbe kana daawwattoota biyya alaa 11,000 ol kan biyya keessaa immoo 200,000 ol simanneerra. Kanaaf immoo bara 2016 kana kanarra fooyyessuudhaaf hojjetaa jirra jedhu. Waggoota 3 darbaniif kan ganna gannaan gaggeeffamaa ture torbeen turizimii Oromiyaa Finfinnee hoteela Skylight'tti dilbata darbe jalqabee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo itti aanaa koomishiinarii koomishinii turizimii Oromiyaati. Haala baay'eedhaan fooyya'eeti kan as gahe. Dhaabbilee daldala turizimii irratti bobba'anii jiran akkasumas dhaabbilee teekinooloojii garaagaraa 100 ol kan ta'antu galmaa'ee jira. Dhaabbilee mootummaas naannoleen biyya keessa jiran hundumaa isaatii inniifu buuziin bilisaan kennamee fi akka isaan of beeksisan carraa uumneefii jira. Kaayyoon keenya inni guddaanis turizimii akka naannootti jiru walitti dhimmiinsa naannolee biyyattii keessa jiran wajjin akkasumas immoo biyyoota Afrikaa biroo wajjin qabu bu'uura cimaa irratti kan ijaaramu.